isini arraba ganda deemtanii koomenti jalaa funaantanii miti jechuu. Okay. Thank you policy. Galatoon. Sagaleen kee dhagaamaan jiru moo? Sagaleen kun dhagaamu? Yaa baay'isawwee jireenya keessan keessatti namni ni beektan maaltu jira? Namni akka ifii fedhe jechuun akka ifiin fedhe yoo ta'uu dideef takin immoo akka keetii yoo ta'uu dideef maal godhaa si arrabsa ganamaa galgala. Okay. Gisee hunda namni baduma namaa ilaalee kan haasa'u yoo ta'e baduma namaa tokko jala yoo deemu ta'e andanyaa baraasu konfidensi yelloo. Isni galee jiruma keessan keessatti namummaa akkasii kanuma gisee hunda gaarii yoo hojjettan baduma keessan qofa fiigu. Yoo waa dubbattan ka dura dubbattan dhiisee ka jidduu dubbattan irraa mureetuma fiigu tokkoffaa akka keessanii ta'uu yoo dadhabe lammaffaa konfidensii hin qabu fuula isaa sodaata nama fuula isaa miidiyaa irratti poost godhu sodaatu faatu dhufee si arrabsaa jechuudha. Namoota akkasiitiif jettee immoo yeroo kan kee sa'a kan kee of kee asirratti kan namas kabaju namas jaallatu osoo jiru of gabbuustee of laaluu hin qabdu jechuudha. Okay, hunda keessaniif abbaan fedhe yoo iyyeellee iyyee isa dhiisa malee wanta sirraa irrisu tokkollee hin jiru. Nama kamtu arrabaan kufeeme miidiyaa kanarratti? Nama kam arrabni dhabamsiise? Nama kam arrabni achiise? Nama arrabaaf jee du'e? Nama arrabsamee jee maraate? Nama arrabsamee jee addunyaa gadhiisee deeme? Takkiin rakkoo keessee ni jira yoo fayyaan qabaanne malee jechuudha. Ani akka mataa kootitti arrabni ni jabeessa. Namni yoo na arrabsu natti bareeda. I love sidib. I love marragat. I love ajanda wujuu jechuudha. I love wallahi hedduu jalan. Yoo namni suuraa if duuba na kaayee na arrabsaa oolee guyyaa guutuu oh my goodness. Qana abiyyee na meedoo. Aboon micoo sun micoo qoyaati maaluma qabda qoy gadaan keen darbu naan jaan. Amma feemasonni tokko maal naan jaa gadaan keen darbu heerumteen illee miidiyaan lumayyaa. Ilmoon fiddullee kanaa iyyusiisu deemtaa naan jaan. Wallahi laasi. Keemasi har'aati mitiyaan ture. Kan baatii feene raabannee miidiyaa kanarratti deebinullee takka gadaan keenyan dabalu jechuudha. Akkatti haasofnu beena akkatti deemnu beena ummata kana akkatti ummata waliin haasofnu beena jechuudha. Okay? Saniifuu keessaafuu Oromoon dubartii Oromoo sun ta'e dhiirri Oromoo yoo taa'e na arrabsu I love hedduun jaaladha. Because waan rabbii kan ibsan kana biratti ofirraa jijjiiraa jira waan ta'eef jechuudha. Nama birattillee rabbii birattillee waan ta'eef. Wandi ልጅ እንደ ሴት ልጅ ቁጭ ብሎ ሲሰርበኝ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ወንዶች ሲጮው መስማት በጣም ደስ ይለኛል። ኦኬ ati eenyu waan taateef shugguxii Oromoo waan ta'eef takka dubbattee diddama ta nama dubbachiistu waan hin ta'eef baraasii በጣም ነው የምኮራው። hedduun of jaaladha, hedduun ofitti bu'a. Of jibbi akka kayyetti of jibbuun irra hin jiraatu. Okay, nama of jaalate nama jaalate biyya jaalata waan ta'eef jechuudha. ለራሴ ያለኝ ክብር በጣም ትልቅ ነው።
ለራሴ ያለኝ ቦታ በጣም ትልቅ ነው። በጣም ፉል ኮንፊደንስ አለኝ። ፉል ኮንፊደንስ ይንቀበጀችው አባን ፌደ ሚዲያ ከና ኦልኬ ገራ ወላሂ ኦልካተኒ ዮ ሚዲያ ከና ጉብደን ጅሬኝ ኪየረቲ ዋን ተከኒ ዳታ አካውንቲ ፊገራ ዋን ተከኒ ሪስታ ኦኬ Yeah. حالة فاطمة تاتي سلا